Bagageessan baga geenye. Ammajji tokko guyyaa oboof jijjiirra baraaraa sababeeffachuun Gootichi waraana bilisummaa Oromoo dirree irraa fi biyyoota ambaa keessatti guyyicha kabajuun wantoota qabsoo Oromoo duratti furgaasan ni jabeeffata. guyyaan kun guyyaa oboon diin ofirraa lolaa Seenaa keessatti deebisee of dhaabee akkuma ta'e woboon Oromiyaa keessatti diin irraa dhukkee haasaa sabicha bilisummaa gonfachiisuuf lafee dhiiga lubbuutti kaffalee daran hojjechuuf kutannoon dirree qabsoo irraa onnatee jira. qophiin kun biyyoota ambaa keessatti sirnoowwan Sagantaalee adda addaa fi galii walitti qabu karaa dhaabii qabuun ni taasifama. har'aatni biyyoolessa Oromiyaa karaa tamsaasa isaa cufaan Jalbultii isaa irraa eegalee uummata dammassu. akkasumas guyyaa sana tamsaasa kallattii qondaalotaa fi ajajoota olaanoo ABO Weellistoota qabsoo bilisummaa Oromoo bebbeekamoo hayyootaaf gorsaa ajajaa olaanaa ABO irraa taffeeru. guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana sabaa ni kabajanna. Uummati Oromoo Oromiyaa heejjirtan akkaataa isanii ta'eet kanneen biyyan baammoo waamichi waldaaleen hawaasaa isiniif taasisan irratti argamuun guyyichas kabajaa karaa sirri ta'een diinagdee heessanii. waboo biraa dhaabbadha. Baga jalbultii ammajji tokko guyyaa oboof jijjiirra baraaran isan ga'i. ABO waboo.